خلاص إيسي كدرا بقاتي دقتلو أبو مراد نتكو يا دكان كي كان الرب متيو تنا نتكو بيتنا أما متيون أكايتين كان أما لالو بيتنا متيون إثنين كبار بعدهم ميتشوتي يوكين حال أما إسنجت تنكن هو إسن أبجو بورتين تنكن إثنين كم كبدو وان أتي أما جتانو جرت أبو مراديو أكنا برتة ولي كسرتة بتاع وان كنا وته وان كنا بودا إثنين كم كبدو جتين كاي رجلتو أرؤما وجي ويو جتة وان جرين يار الروا تنشيد بابا وانا كسي بربادنا فكاتا I think يو أكنا أما تلمامو لاله إنما متيو كنا إسن أكم ياد باية كنا وانا كنا ميتشوتي وانا كس فيوتشريتي كني يو إتيم تبا استري متيو توني تبا إذا ديما رأي كني هذا وان كيس فتا ديما يو فانا هذا سلاش كين كنو هذا ودبلا ديم تبيته فانا هذا ودي سني وان مغو تشوفي بربادا غودني osoo akkasi itti yaada saniin itti fufan akkam jetta waan isa irratti Abu Muraad bar amma jechuun laala amma nu wanti ani amma haasaa kana keessa illee dhufee haasaa fi jiru beeytanii amma akkaataan isiin laala yaan isiin yaaddu fi nu yaannu garagara isiin amma dhuftee ganda garagara dom ganda garagara gandi ati jirtu amma nu waliigaltee irra hin jirru akkaataan isiin yaaddu fi akkaataan nu yaanni garagara beeytanii nu amma fakkee dhuftee dalagama kana manu madaamii seentee haala sanii hojjedhe isiin immoo akkaataa isiin barbaaddu firiidamii mataatee yoo manu uffatallee waliigalii taas namu jala wanni jettee akkuma amma kun ijoolleen astawaawaytee tumaan yeroo argattee hojjettee yeroo dhabdee teessee tumaan jechuun firii mataa ofii firiidamii gootee tumaanii TikTok kan irratti kalaasi kolfitee taphattee yeroo ofii fiituu waan akkasiisan akkaataa amma yaan isiin jettu amma nummoo jechuudha ka amma fakkeenyaaf kana jechuuf hin jettiin tuni namni tokko biyya kanatti jiraachuuf yookaan firii viizaa qabaatee jiraachuuf birrii 450 isii barbaachisa waggaa lama iqaamaa argatteetiin jechuudha haala san yeroo argatte jiraattee yookaan mana kiraa nama wajjin kilaasii qabatteetiin jiraachuu yookaan immoo nama addattuu kafalattee jiraatti yookaan nama wajjin sheeringii gootetu jiraatti sanummaan immoo maaliif namni amalli nama hundaa garagara tokko amalaan wal ta'anii waluun jiraatan namni kanaaf nu haala kanatti jiru biyya keessa jiran kana akkaataa jiru biyya kana Dubaay kana amma namu keessa jiru beekame tiree akkaataa jiraatan namni barbeeytanii wal dandahee sheeringii wal wajjin kafalee haala akkasiitiin jiraatan malee namni addatti diraama 3,400 kafalee jiraatuun ni ulfaata waan akkasii kana maal hin beektiin tunillee haati faaxillee jechuudha wanni isillee wajjin rakkattee akkana gooteetiin gaaf durallee kakattee jettuun maaliif dhiiraa waan dubbattee waan uffatte saala sanii isilleen akkaatama waan dubbattee kalee waadaa galte san namni galma saniin ga'uuf yaada isii kana yaadaa jirti waan ta'eef nu ammallee maaliif osoo hin socho'in osoo bakka saniifuu hin socho'in wanta jedhamu kana irratti waliigallee hoo jenne itti deemudha yoo walii hin galamne immoo maaliif waliin mari'atanii akkaataa isiin mala baafata abbaan laaltanii kan nama tokko waa daa'ima waggaa 15 gadii taatee dhumanii waan akkasii kana wayyaa akkana ta'e jedhanii namni waan fedhii qabu irratti borullee as dhuftellee waan fedhii qabuu fi irratti dalaguu danda'a ani waan akkana dalaga jedhee hoo bahe amma ijoollee dhiiraa kana biyya irraa dhuftu waan akkana dalagaa akkana kana dalagda hoo jenne dalagaa akkasiin irratti murteessee dhufu yoommoo dalagaa kana irratti waan inni boorasitti dhufee hin argamne waan akkanaa jenneen booda immoo wanti kalee naan jettan sun eessa hoo jedhe nu saalfachiisa isin haa galu na kanaaf wallahi yaadni keessan gaariidha beektaa waan ofiillee Abu Muraadillee yaada gaarii yaaddanii fi beeytan mucayyoodha mucayyoof wanti ati yaadaa jirtu Abu Muraad wanti yaadaa fi jirtu kun jechuudha yaada gaariidha yaada burullee isii fayyadu garuu mucayyoon nam tokko bara akkanumatti hinki gootee madaaluu qabda akkanuma achi ilaaltee yoo madaaltu mucayyoon laayifii har'aa barbaade laayifiin ishee wanta dabarsesan dhiistee isheen waan boruu osoo hin ta'in waan har'aa miidiyaa kanarra jiru manaamina waan akkasiin barbaadde mucayyoo akka laalutti garuu mucayyoon wanti akkasii waan ishee baasu osoo hin ta'in isheen illee mucayyoon tunillee fookas kan irra gochuu qabdu just yoo bashannanuun haasawuun qalladuun akkuma jiru ta'e just hojii hojjetu san waan irratti hojjettu yookiin waan hojii argatu san irratti hojii san seeraan irratti hojjettee
sa'aatii hojii isa irraa irratti qabdutti qalladus taphachuus ni dandeessa. Ati keeriyaan jechuudha mucayyoon amma hin jettu ta'a. Sa'aatii boqonnaa qabdutti miidiyaalee hidhattee minaamin jettee taphachuu ni dandeessa jechuudha. Garuu waan Abuu Muraad siin jedhu kanaa fi waan wanti ofii siin jettu kana yaa just si'iif waan ta'eef osoo asabti gootee bareeda jedheeti yaada beeka. Innaa dabalataan ammallee atillee keeriyaan wanti Muraad siin jedhaaru kun ati waan inni siin jedhaaru kanayyuu hubattanii jirtu mucayyoon tun osoo amma gaafattanii Abuu Muraad maal siin jedhe mee yaadni inni sii dhiyeesse maal inni jettee osoo gaafattee mucayyoo sana siin deebi. Fagoo jirtan walirraa. Galee jira maaliif akkamitti maaliif hin deebisne naa galee jira isaan karaa bareedaa anaaf yaadu jiranii akka waan isaan naan jedhan akkamitti hin qabanne yookiin ijoolleen taane yookiin ammoo nama maraattuu hin taane maaliif isaan nama jecha dubbataa jiran waan isaan jedhan guutuu naa galee anillee dammoo dalagaan dalagu nan tasnaannaa hin jenne dalagaan dalagu nan tasnaannaa hin jenne annama ilmoo baadhadhee mana rabaa keessaa iyyuu dalagaa ture dalagaan dalagu niin tasnaannaa hin jenne akkas hin jenne bakka natti ulfaatu silaa rabbiin laala dhageeffadha. Maaltu jira beekta hordofa jechuun namni tokkollee intarviin godhina. Intarviillee akka gootan hin barbaadu namni tokkollee waliin waan hin jedhina. Danda'amte taanaan karaa danda'amtutti gargaara. Dalaggaa'u taate asiin durayyuu ilmoo baadhattee kushiina namaa keessa hojjetaa turte. Dalaggaa giddiitti hojjette jaalattee miti jechuudha. Gitee gaafa achi deemte dalaggaa giddiitti hojjette. Ilmoo baadhattee asiin durayyuu kushiina namaa keessa ilmoo yeroo ilmoo garaa qabdurraa qabdee hanga ilmoon sun wanna jedhu kushiina namaa keessa dalagaa turte jechuudha. Jarjariinsa afaaninaa wanna jettu malee. Wanni namni keessa darbe sammuu namaa irratti gaafa haadhatti mattuu hin qabaanne, gaafa abbaatti mattuu hin qabaanne, gaafa hiriyyaatti mattuu hin qabaanne, gaafa obboleessatti mattuu hin qabaanne, gaafa waan ittiin mattuu hin qabaanne bar wanni cinqatiin ati mataa keerra baadhattee jettu akkuma bishaan tokko qodaa tokko irratti yookaan ammoo bakka takka irratti lafa takka irratti eelee yoo jedhe maal godha lafa san tortorsaa deema. Tortorsaa jechuudha. Idanii tortorsaa bifa jijjiiraa deemaa jechuudha. Isii akkas taate. Akkas taate jechuudha. Ammaaliif gubaa kana ofirraa beekan. Madaa kana ofirraa beeka. Madaa akka isii kana waan qabuuf. Ani waan biraatiif miti akka namni hundi amma itti kolfitan kanatti kolfuu hin danda'a. Garuu maal inni madaa akkasiisa wayii qaba. Kan eenyullee naan beenne yoo rabbii tokkicha kana taate malee. Eenyullee naan beenne. Jaaladheetii miti fakkeenya amma isin argitan kana keessa waggaa 3 jiraachuutti jira. Waggaa 3 kana kophaa kan koongala akka bineensaatitti. Jaaladheetii miti jechuudha. Wallaahi dhugaa isin hin jedha. Jaaladheetiin akka amma isin argitan kanatti jiraachuu. Akkuma ilma namaa fedhii illee qaba. Akkuma ilma namaa jiraachuu illee danda'a. Akkuma ilma namaa bahee illee galee illee gara barbaade illee deemuu nama danda'u. Isin galee gin wanni sitti jiru wayii bakka tanteesitti fakkaata. Beekan nama rakkisa wanni namatti jiru wayii jechuudha. Dhibee namatti taati. Kanaaf bakka akkuma kiyya san ta'itti laata wannummaan akka kiyya heerumanii dhaluun heerumanii ilmoo qabaachuun sun sadarkaa birooti. Isin galee waan biraati sun. Garuu rakkina tokko gaafa namatti mattuu qabaanne, gaafa haadhatti mattuu qabaanne, gaafa ammoo waa harkaa qabaattee bar tokko bar haadhuma dhabdellee bar gaafa manna harkaa qabdu ni argatta jechuudha. Haadhuma dhabdellee abbaa dhabdellee gaafa tun harkasi jiraatte ni argatta. Gaafa tun harkasi jiraatte jechuudha. Haati dhabamtellee ni argamti, obboleessi dhabamellee ni argama, abbaan manaa dhabamellee ni argama. Gaafa tun harkasi jiraatte. Durriyyee bunnaa beetii deemtu taqumaan qabbaadhattee deemtullee taate gaafa tun harkasi jiraatte assalaamu alaikum sin jedhanii si dubbisanii kootu taa'e nyaadhu dubbisiin jedhan. Kanadha ofirraa si ari'ullee kanadha si jibbullee isinii galee kanadha baran dagga si ari'ullee isinii galee anama gaafa duraa gaafa asii galeetiin kadiiriin biratti kadiirii wal lollisan waggaa 9ffaa kiyyaa gara biyyaatti gala. Dalaguu dhabeetiin akka ilma namaa. Nama dalagaa ture jechuudha. Na beektanii illee irra caalaan miidiyaa kanarra namni hin beekne hin jirtan sirriitti na beektanii sirriitti nama dalagaa illee jechuudha kushiina namaa keessa. Dalagachuullee dhabeetii miti. Gaafa barandaa namaatiin galee barandaa namaatiin namaa wal dhabu san waatu jira.
yeroo namni marga lafaa yaadutti yeroo namni muka ollaa ofii yaadutti anaadha kiyya abbaa kiyya yookaan faamilii kiyya yaaduu dhabe yookaan ammoo jireenya kiyya yaaduu dhabeetiin sa'aatii sanitti rakkadhee finfinnee irratti kaafeef jechuudha. Yaada obboleettiin kiyya kun narra dhadhattuun kun as keessa jirtu jechuudha. Waatu namatti jira gaayis. Anuma itti kana wanni waliin rakkadhuuf wanni waliin dhaabadhuuf wanni bakka akkuma siin taatetti itti ka'aa walii wanni dhuufi xiyya san natti fakkaatti. Adda nama Oromoon dabamtee miti finfinnee Adaamaa keessaa. Obbiratti baadhatanii obbiratti qabanii obbiratti waliin wanni jedhanii obbiratti waliin hirkataniitiin gorsuun hin danda'an ture. Atillee miira keessaa bahi waan ofii. Qooyi rakkoon qabu hordofana baasii. Hin danda'an ture sii galee gaafati waa harkaan qabne waa hedduu taata bakka waa hedduu saaxilamta waa hedduu fi wannu taata. Rabbiin kee haa taasisu hundaayyuun jedha. Maaliif jennaan koo yeroo tokko nan laala viidiyoo ammasiin dheengadda gallakkiftu jedhallee deemanii akkas taate akkana taate maali taate ana soo tiktookiin kun hin jiraanne nama yookaan mataa gadhiisee maraatu keessaa nama tokko jaaladheeti miti ganama galgala gafaadhe tiktook sanaas fiigu biizinasni irraa argadhullee mallaqni irraa argadhullee osuma jiruyyuu jaaladhee miti gaafa garana deebi'ee bakka karaa hundattiyyuu bakka hin jiramu yaanni mataarra na koru laayivii kiyya banadhee dhufee koomentii obboleeyyan tiyyaa dubbisee kolfee narraa gala. Ni galee ka kana arrabsuullee anaa dawaa ka kana faarsuullee anaa dawaadha koomentiin. Ka kana arrabsuutii fi ka kana faarsuullee anaa dawaadha sammuu kiyyaa fi bakka firii bakka wannooti bakka nama aayiskireema nyaateeti sammuu kootii jechuudha. Kana arrabsellee kana faarsellee hamtuun asirratti argullee badduun asirratti argullee muudannoo fi muuxannoon obboleeyyan kiyyarraa argullee miidhaan obboleeyyan kiyyarra gahullee wanti hundinuyyuu jechuudha anaaf dawaa kooti jechuudha akka kiyyatti meebbi anamma akkasitti ol baasee kana gaafa jedhe narraa hin bareedu bakka magoonni kiyya gaafa ibsadhu narraa hin bareedu sini galee imimmaan sila ijatiyyayyuu sila fuula kiyyaayyuu sila daqiiqaa takka fuula aariitiin akka namni na arguun fedhu miti boo'aa miti jechuudha. Kanaaf ilma nama waallee hin jedhinaanii waallee ittiin dubbatinaa biyyuma sanuu geettee achumaanuu geennee biraan geenneeti kunooti fardillee kunooti laftillee kunooti kooraanillee jennee jalaan geennee kaanee ittuma laalla akkuma fedha ofii haa taatu haa hojjetattee lakkiin fedhu jettee dhiiftee galtee walumaanuu hin argina. Agattis warri waa jettaniinis rabbii keessa nufirra sodaadhaa. Yoo dandeettan naa waliin qarqaaru. Yoo dadhabdan ammoo rabbuma keessa nu gubba sodaadhaa. Ufuma gubbatti ilaala rabbuma keessa ilaala. Waan biraa isiniin jechuun barbaadaa. Dhiisaa jechuun itti cimaa jechuudha nama kennaa. Gaafa eebii nama 5,000 nama hordofu. Gaafa ati waan gaarii haasoftu nama 300 si hordofu. Yookaan ammoo 300 hin jiru 100 akka si hordofu. Gaafa eebii hicciitii kan kee gabbaabtee akkana gootu nama 5,000 si hordofu. Gaafa si dabartee ati bakka takka geettee dikkuma kolfitee seesteeqatte as fidanii kaleessa jedhanii hadha jedhanii wal bira kaayaniitiin akka ittiin jiraanne godhan. Nama kenna biratti baay'ee Oromoo biratti namni tokko yoo guyyaa takka gadde akka deebanii kolfu namni sun kolfuun feetu Oromoo. Guyyaa takka gaddee gadda keessa gargaaranii miti akka deebitee kolfituun fedhan. Dirqama yeroo kaminuu taa'uu qabda bakka yeroo kaminuu gadduu qabda imimmaan sirra arguu qaban fuuluma kan kee gurraacha arguu qaban akka ati kolfituun fedhan mamnuu akolfinaan nama viidiyoo dheengadda isiin baala onnoo wayii akkana godhaatiin bakka ibidda buufessa wayiitti gallakkifte jalatti irra caalaan dubartoota isin laalaa ture jechuudha. Birrii teenna ka gargaareef kan gargaarrellee birrii kenna rabbiif jecha gargaare haadha faatee gaafa gargaartu rabbiif jecha qofa gargaara. Haati faatee boru jasaanaa gooti. Haati faatee tokko waan takkaan godhattiif yookaan ammoo karaa irratti kuftee bishaan si qabaaf nan gargaaru. Rabbii qofa jecha na gargaara. Hadhaa addunyaa boruu akiraa siinqee boruu akiraatiif qofa na gargaara. Boruuf qofa. Waan achi boodaa isiin jasaanuu deebifti. Isiin waan akkasiisan keessaa baya. Ammallee wanni sadaqaan tenne oliin kunneef maali? Kenninee kaanee duuba.
كان إرجل كني نامتي دوبا كان إرجل صدقان تينا بلاش ما ملكني كنا بايا كان أبوه مدندت تنين نحن ناول إنجر قارتا يوجي راتن أك أبو مرادي كنا نحن ناول إن سبورتي قوتا يوجي راتن ويلكم لكن سبورتي نقول ليوتن الربا كيسانيس بروفي تلك التنيا الموتة تلك آياتي تلك اتفوفا غور سافيل لين ديمنا والين ناسوب سيسنا أكو ما برباجي ساتنا قستي أبا